dhufeen nadhee bara kan nadhee. Ida kanaaf dalagarraa dhufte makii amma kararratti yoo argite namni Oromootu hedduu hin beeku. Amma deengadda gamana kanatti mucaa Naayijeeriyaa tokko ajjeesaniiti. namni haaraa Hussein waan ati jalqaba dubbachuu turte I think waan dhagaanii natti fakkaatu yaaduma biraa kennachuu jiranii. Ati immoo irra caalatti namni beektaa irra caala abbaatu feega. Namoota waan Oromoo dubbatanii fi waan Oromoo hojjetan rakkoo baay'ee jira beektee dhugaa dubbachuuf si kaachi jirtu miti biyya faranjii keessattuu iyyuu maaltu akka yaalamuu fi maaltu akka namarratti dalagamu hundi kennayyuu ni beekna. Ati garuu wanti ati waan amma reef dubbatte keessatti wanni ati argite haala nama kennaa si fakkaatamu nama hambaa si fakkaatamu maal inni wanni ati hubatte jira aga tokko wanni ati argite xiqqoolee taatu qacceessaa yookiin namuma jechuun bifaan nama adii moo yookiin ammoo nama kalariidhaan Habashaa fi yookiin Oromoon kunillee waan wal fakkaatuuf silaafuu adda beekuun ni ulfaata. Akkam si fakkaata akka ati argitetti? Makiinaan nama hedduu jira. Dhalaanis ni jirti. Dhalaan sun huccuu gurraatti uffattee jirti. Araban faayisaan beekni. Arabaatu nuti makiinaan banamtee teessi makiinaa lama. Dhiira shabaaba nama sadii harkeen jira. Dhalaa takka harkeen jira. Adiidha moo shabaabni sun yookiin gurraacha? Araba. Okay, araba. Warra duuba taa'utu ajajaa jira. Nama eenyu akka Araba ta'uu isaanii harkeen jira malee dhufeen nadhee bara kan nadhee akkan nadhooyinaani maal ta'e fi yaana afaan Arabaa maal ta'e Arabni gaagamatu seesitu qaami sanuma natti fakkaateetu maniyyee saayitiin yemmoo bakka isi bira dabareetti akka namni siimii bitatu juuza dheeyinee ganda juuza dhuganii bitannee guyyaan ka kokkoballee tuuta deemnu makiinaan dhaabbattee tumanuu inni shittoo qabatee tumanu jala deemu nutti facaasuudhaaf jechuudha. Wallahi dubbachuun ni ulfaata firoomsaa filmii malee jettu waan irratti wallahi laazim. Yaa makiina san keessa namni biraa gara duubaatiin ni jira jechuudha. Ni jira makiinaan lama tokko mucaa jala deemti tokko immoo ni dhaabbata jechuudha. Akka godhee makiinaan mucaan gisee siqee makiinaan ni siite. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siite. Banamee jira makiinaan shittoo jira namni akka dhageetti kaayiroo keessatti akkamatti nama facaasanii nama qabanii deemuu eegalanii jiran jaani. Anaa fi saayibtiitti xiyya nama lamaan taanee osoo deemnuti ani hin beekne gaanii Habashaa kana jee yaadu Arabaa kan harkeen beekne hangaru. Yaa amma beeta dhugaa dubbachuu fi rakkoon biyya san keessa illee ni jira. Atilleen biyya san keessa jirtaa? Atilleen biyya san keessa jirta waan biyya san keessa na caalallee beektaa. Anillee naga information qabutti hattuun biyya Kaayiroo keessa jirtu hattuu biyya kamirrayyuu baay'ee jabduu fi strong akka malee namoota jajjabaa jira hattuun achi. Ati makiinaan qabdu ijaan Oromoon tilmaamaa akka qotu. Amma ati waa'ee isaan warra komantii yaada isaanii dhiise. Isiin anaa makiinaa qabaa jechuu osoo hin ta'in namoonni follow na godhan na jala deeman suni namoota makiinaa keessa turanii akkas jechuu jirtan fakkaatti makii. Laalaati maalumaafuu makii ta'e. Haa ta'u fedhu Habashaa Araballee haa ta'u fedhu Faranjii haa ta'u irra caalatti of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Beeta namni ofii of eeggate irra caalatti Rabbilleen nama eega. Ati immoo of eegi Rabbilleen si haa eegu. Si qofa osoo hin taane ijoolleen teennaa achi keessa jiran hundi keessaniyyuu of eeggadhaa of hin dagatina haal jireenya jechuun dhugaadhaa waa hedduu jira namni gabbayee dalagatee gabbayee suuqii dhaqee waa bitatee waan kun waanuma jiru. Garuu ta'us of eeggannoo godha Rabbiin isin haa eegu ati immoo baga Rabbiin si baase of eeggadhu. Amni Abdullaa jira jaanii amma gisee dubbii dhageenyu dubbii babal'attee jaanii ani quban qabu gaa'ee biyya tana keessas maraan quban qabu waanuma sooshaal miidiyaa malee qubaa qabu waan biyya tana keessa qabu. Dulloota ta'anii dullatti nama lafa kufteeti ati gaa nama lafa kufee kana dulloota jettee gisee ol kaasu shabaabni tokko immoo akka nama isin waliin gargaaruu ta'eeti isiin immoo waa kannaniitiif ijaa. Bashan di baatanii fi isi akka nama waliin si hojii gargaaru ta'etuma akkanatti sitti bee asli galchiin innis information nu haa kennu.
Anamma namni natti bilbilee rifadhe beektaa gaafa nasarallee kaamiltu natti bilbile South Africa irra. Ammallee nama bakka biraatiin na bilbilee makiin maal taate naa jedhe daa'imni keenya geeffatanii. Walumaa galatti firoomsa sabaa maarree biyya kana keessa dhugaadha makiini akka ollaa irratti namni ilaalu kanaa miti nama dalagatu mana arabaatiin baatu maadii kana keessa hin beektu. Maadii bakka Oromoon galu kana keessa hin beektu. Naannawa amma nu galu kana makiina asirraa miilan daqiiqaa 5 manni kennaaf kan isii addaan fagaatu. Naannawa kana amma nuti akka gaafa dhufneeti asuma galla hin jijjiiranneeyyu. Waggaa 4-5 deemu naannoo kana isiin hin beektu keessa. Nuti immoo halkanii guyyaa waan as jirruuf sa'a feene yoo deemne sa'a feene ol gaanee yoo deebine Araboonni shabaabonni toora kanaan nu beeku. Shamarran immoo nama fuula haarawaa dhiira fuula haarawaa shamarran kana shabaabni warri hashiisha dhuge kun warri maal jedhu suusii garaagaraa qabu kuni karaan dabarsu. Waan kana shabaaba quuftee sakraantee deemtu walitti dhufuun mala malee irratti xiyyeeffatanii wanti akkasitti miidhanii jiru qalbii hin badina taanii ollaa jirra dhaynee gaafannaa isiin daa'imummaa itti jira. Naannoo kana beektu dhiida kanaaf dalagarraa dhufte. Makii amma kararratti yoo argite namni Oromootu hedduu hin beeku. Ollaa irratti beekamanii lafarratti hin beeku. Waan saniif anamma gabaabumatti rakkoo yoo jiraate nullee hin eeyinaagitiin dalagaa deemitu bira dhaynee dudubbifna. Isin uummanni yoo dandeettan biyyi kun biyya baqaatii dhugaa namni as keessatti miidhamuu danda'a. Ijoolleen biyyoota biraa jirtan warri biyya faranjii jirtan koominiitiin Oromoo isin galee mucoon tun tokkoffaa andar'eejjidha. Lammaffaa umrii ofii kanaa waan dandeettan sabaaf carraaqaa jirti. Namoota hedduutu isii beekaa. Yoo dandeessan gargaaranii koomentii fi wannoo qofa osoo hin taane akka as keessaa baatu godha. Yookaan immoo hammeenyi dilas jabaan lubbuu isiitti yaaddessu waan jirutti hin fakkaatu. Hedduu qalbii cabina haguma lafa keessa hin beekne fi shabaaba malee gidduutti kalallee qabanii nama keessaa baasuu hin jiru. Kalallee yoo taate makiina qabanii nama keessaa hin baasanii yommuu mana yaalaa itti keessaa fuudhanii waan akka saniiti jechuudha. Akka atillee tasgabbaa hin bilbilini yoo rakkoon jiraate fa'aa nutti bilbili dura nu gaafadhu. Ummata irriba guddin uummanni akkattuu yoo qalbiin badde jechuudhumaa fi anama namnatti bilbilaan dhufe yoo ta'u jiru. Shabaaba kun shabaaba namatti fakkaata. Rabboon nama Garuu dubbiin miti bar deengadda siin jiraame akka mana gaaddiseedha. Haatuun seentee mana kana akka cabsanii seenan ni beektaami. Ati mana gaaddisee galtaa? Qoy ni beektamoo hin beektu naa himu qoy. Hin beeku. Mukayyafa banatee rafee hin jira. Asli aboo annatti qoosinaan qoosa hin beeku ni beektaa. Qoosa wallahi. Qoosa miti meeshaa dhuunfatee maa viidiyoo jira namichi seenee meeshaa dhuunfatee xiqqoo mukayyafa kana jalatti raayessee fuudhee baay'ee bakka inni rafaa jirutti itti seenani. Amma kana jechuun maal jechuudha? Akkaaffaa sita akka jedhu gaaddisee nama jedhu faayidaa sadii jedhu argitee kophaa keessatti deddeemtan. Mana san keessa akka dubartiin galtu hin beekan yookiin dabanyama sanirraa odeeffatee isinis seena malee amma Oromoon ulaa isin galtan beektu jirtu. Anuma mana gaaddisee gaafa saaliyaan dhufte dhaynee agarsi as dhaynee beeknu gaafa idibilaadii keetii waggaa lamaan kan waggaa kan dhayn hin beeknu. Mana dakana mootuu yoo taate manni keessa taate Oromoo suuqii Oromoo hoteela Oromootu jira. Manni gaaddisee dhugaadha bitaadha faalladha si galee. Mana gaaddisee yoo taate dhugaadha tuffirra jechuun akka mana dubartii ta'e akka tokkomaan dhufe namichi meeshaa sassabatee ka'ee mukayyoo banatee rafe si galee kuni ergamee dhufe dhugaadha yoo mana gaaddiseetti taate ergamullee mala. Arabni amma nu jala deemu kun namaan nutti ergee osoo hin ta'in waan akkanaa kanaa eegalamee jira. Amma deengadda gamana kanatti mucaa Naayijeeriyaa tokko ajjeesanii liiftii jalatti darbanii jira jechuudha dhageessee jiraatte. Maaliif warri biyya kana hadhaa'ee jira akkana nama godhuu jiranii Oromoo nama himan nama hedduudha waan ta'eef anis giddeen irra gahuu arkummoo uummanni Oromootis beekuu qaba. Ani hedduun gaddee maaliif takka ani wallaahi amma asliin dhufnaan lubbuun na deebiitee ni beektan akka naman eeguu jiru akkatti. Amma baaraati ijoollummaa kee qalbii dubartummaa kee gaddita maleedha. Biyya kanatti jechuudha kasidha jedhii dhoyta rakkoo miti. Kasanirraa achi deemtee poolisa itti fidda. Heerri biyya kana
warra biyyaatiif baqatallee walqixa muka hunduutti cabsan si galee garuu isin dubartiidha dhugaa isinitti dhaga'ama. Wanti amma hagatitti lubbuu kee asitti dhufu sun hin jiru. Dafanii ammallee amala wannoo tokko beektaa xiqquma waan rakkattee ollaa irratti tafu yoo ol jette boru namni akka nasaraa fa'aasan xiqqoota beektaa daawwaltee amma fakkeenyaaf silkii kiyyeen qabdaa wal ollaa jirra. Anaayyuu nuti seenaan xiyyaa sibira ooltii dheengadha akkasiin dabarreef seenaa hojii laayimii raayyaa ooltanii miti asliin adda waltee waan akkanaati malkii akkana akkanatti shabaaba nu beeynu faa yoo taate yookiin ijoollee namoonni warra ollaa kanaa beekan faa yoo taate hin gaafachiifne isinii gaafanne waan sanirraa hafteef ollaayinii fidhati galee waan sanirraa hafteef asli as biratti wanni beeku qabdinoo dhaggeeffadhu daawwanni jechaa jiru dubbiin tun dubbii nasraatiifitiyya nasraatiif tun dubbii walitti dhuftu miti ani dubbii if eeggadhaati kan hin dubbachaa jiru maaliif namni ana qofa osoo hin ta'in nama hedduurratti wanni ammaati jechuun wanni amma narra geessan sirra wanni sirra geenyeef anarra geecha dubbachuu hin dandeessu takkiin immoo namoota hedduu dubbachaa jira saniifiin uummannis beekuu qabaa rifannee jira malee dubbii nasraatii miti kun si galee nasraa bakka ana kullaali hawaasni akka hawaasatitti uummanni ati sagalee taatu uummanni ati irraa dhalatte kun waan danda'u si haa godhu nuti immoo akka uummanni kee waan tokko si godhu anaaf reediin boodigaardii kee taanee lubbuu keenya dabarsinee kennina si eeyna abshir nu bakka anaaf reediin kun ammoo jirra si eeyna ati bara abbaa kooti bara halkanii rafaa jirta seenaan iyyiti sittiin bilbilu jeetuman oromoonni beekan faamilii kiyya saniif naasi dhufee himadhee bara No. Wallahi nama makiisuma dhugaasitti maami yoo waan wayisitti galtee onlaayinii irra daftee hin fidin iyyuu. Anama fakkeenyaaf nuti amma takka anama waan akkanaa ta'e jedhee Oromootti anama fakkeenyaaf kiyyatti yoo rakkadhellee hin muhimullee kaayyoon qabu. Hin kakadhee iyyuu. Arraan kun isaan koomati jedhan nama arrabsan kanaan. Garuu rakkoo namaa ani hubadha beektaa yoo daftee na dawwaltee amma fakkeenyaaf si galee natti yoo dawwaltee aslii waan akkanaati nama akkanaati yoo naan jette wanni kun waan ergama qabuu fi waan immootu sakkaraante kaan adda beeysa si galee maaliif amma nuti naannawa mana galluu kana akka 16 dhufne asuma jira naannawa kana araboota beeyne warra suuqii beeyne warra baasa qaban beeyne shabaaba dalagaan qabne sakkaraana tanniin beeyne maal akka keessa mana madaamin oollu hirriba kaanee lafuma kana oolla si galee toora kana hunda beeyne poolisa beeyne warra basaasa beeyne si galee wannoo miti nu beekan jarrillee wannoo isin addaan isin deemtanii baatira baatisa sadii dhuftan ijji keessan haara waan haara dhuftan fa'aa itti fakkaata. Arabni onlaayinii fooloo isin goree isin hordofu beektaa. Oromoo si beeka malee amma arabni isin beeku warra mana irraa kireeffattu yoo taate malee si galee. Soo kanaaf. Galatoomii asii koo. Durriyyoo naannoo kana yoo taate amma fakkeenyaaf nama akkanaati gabbaayina salphaa yoo argine kunniin warra akkanaati. Yoo mootuu nama naannoo biraatti dhufe waan haara wayii taate mootu akkasitti ilaalanii. Furmaata jiru dubbatanii. Nama wanni amma ta'e kuni na qofa irratti osoo hin ta'in namoota ijoollee saayiboota gaaddisee irratti waan ta'eef natti malkisee naanii miti bal'uutu akkana akkasii jedhanii bakka dhugaa wanni kana Oromoonis beekuu qabdi namni as keessa jirus akka ifeeguuf malee ani waan akkasii hin taane alhamdulillah wanni ta'e akkasii jirtu ni sin ta'u kana boodas ni beektaa asiyaan biyyatan nama tokko waliin wal quba qabu. Nama dhookatee jiraatu biyya kana keessatti namaa wajjin walitti hin gahu. Saniif Oromoon beekuu qabdii fi malee waan biraatiif miti dubbiin asirraati miti. Saniif asumaan beekaadha. Galatoomii waan deema. Dadhabeen jira oowwin afiqee jira bo'uun deema hundi keessanuu naa galatooma. Galatooma isin hundinuu doktora atillee galatoome akka gaariitti explain goote rakkoo biyya san keessa jira. Untuk kesannya kalau Toma, Ini, Eropa di ini, 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 Aye.